Hanqina ilaalchaa. Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeetii Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuun akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Hanqina ilaalchaa. Abbaa manaa fi haadha manaa waggaa 40 ol nagaadhaan waliin jiraatantu turan. Amma erga wal loluu jalqabanii waggaa tokko ta'eera. Wallabdeen isaanii kan inni irraa maddee abbaa manaatu haadha manaatiin gaaffii ani si gaafadhuuf deebii naaf hin kennitu. Kun immoo sababa na haasofsiisuu hin barbaanneef na jalaa callisuu eegaltee jirta jedhee jeeqamuu jalqabe. Abbaa manaa fi haati manaa waggoota kana hundumaa nagaa waliin jiraatan amma haala hin eegamneen yommuu wal loluu eegalan haalli isaanii michoota isaaniitti iyyuu dalgatti gale. Abbaa manaa sun maal akka godhuun beekutus ture. Sababni isaa haala haadha manaa isaatii yommuu qoree ilaalu waan jijjiiramte hin qabdu turte. Jijjiiramni inni ishee irratti argee gaaffii inni gaafatuuf deebii kennuu diduu ishee qofa ture. Kallattii hedduudhaan erga ishee ilaalee booda egaa gurra isheetu dadhabee jedhee murteesse. Garuu mirkaneeffachuu ni barbaada ture. Abbaa manaa guyyaa tokko ogeessa xiinsammuu gorsituu isaa turte haasofsiisuuf gara waajjira isaattis deeme. Waggoota dheeraa eegalanii wal beeku waan turaniif nagaa ho'aa erga wal gaafatanii booda taa'anii waliin haasa'uus jalqaban. Abbaan manaa sun akka hojiin sitti baay'atu nan beeka. Namoonni biroonis si haasofsiisu si eegu. Kanaafuu gara dhimma kootti seenuun barbaada. Gabaabaadhumatti haati manaa koo na dhaga'uu dadhabdee jirti. Waan na tuffachaa jirtu natti fakkaatte. Amma garuu gurri ishee dhaga'uu dideera natti fakkaata jedhee akka haati manaasaa gaaffii inni gaafatuuf deebii kennuu dadhabdee gabaabaatti ibseef. Haala uumamee kanaanis miirri isaa baay'ee akka miidhamee itti himatee jira. Ogeessi xiinsammuu muuxannoo dheeraa qabu kun haasawaa namichaa utuma dhaggeeffachaa jiruu battalatti rakkoon eessaa akka jiru ifeef. Gorsi inni kenneef gabaabaa fi ifaa ture. Har'a yommuu manatti galtu fageenya meetira 20 irra dhaabbadhu gaaffii ishee gaafadhu. Yoo isheen dhaga'uu dadhabde meetira 15 ammas yoo dhaga'uu dadhabde meetira 10 ta'uu baannaan meetira 5 irra dhaabbadhu gaafadhuutii fageenya hammamii irratti akka isheen deebii siif kennitu ilaali jedheen. Namichi mana isaatti galee akkuma gorfame godhe. Fageenya meetira 20 irra dhaabbatee irbaanni har'aa maalidha jedhee gaafate. Garuu deebii hin arganne. Gaaffiidhuma kana meetira 15 fi 10 irra dhaabbatee yommuu gaafatetti ammas deebii hin arganne. Fageenya meetira 5 irratti gaafficha yommuu gaafatu battalatti deebii ariifataa deebifteef. Haati manaasaa itti fuftee yeroo sadiin sitti hime amma arfaffaa siif deebisuu kooti irbaataaf wanti qophaa'e makarooniidha jetteen. Edaa gurri dhaga'uu didee kan haadha manaasaatii utuu hin taane kan abbaa manaati. Abbaan manaa sun haala kana erga hubatee booda gara gorsituu isaatti deebi'uuf yaalii godhe. Seenaa gabaabaa kanarraa wanti nuti hubachuu dandeenyu namni tokko hanqina ilaalchaa akkamii keessa jiraachuu akka danda'udha. Wanta inni arguu hin dandeenye namoonni biraan arguu akka danda'an akkasuma wanti inni arguu danda'u namoota biraa jalaa dhokachuu akka danda'udha. Qaawwi kun dhiibbaan inni jireenya keenya guyyaa guyyaa irratti fidu ammas jedhamuu kan hin dandeenyedha. Kutaa kana keessatti wanti nuti ilaallu hanqina ilaalchaa namootarraa mul'atu isa foddaa Johaarii jedhamudha. Foddaan Johaarii ogeessota xiinsammuu Ameerikaa lama Yoosef Luutiiftii fi Harii Ingihaam kanneen jedhamaniin ture. Yeroon isaa bara 1955 yoo ta'u bakki inni itti eegalee biyya Ameerikaa magaalaa Los Angeles keessa ture. Ogeeyyiin xiinsammuu kuniin bakka qorannoo xiinsammuu gareedhaan gaggeessanitti hubannoo kana argachuu danda'an. Jechi Johaarii jedhu qubee jalqabaa maqaa ogeeyyii irraa fudhatame. Foddaan Johaarii namni tokko amaloota 4 akka qabu nu argisiisa. Amaloota kana arfan akka foddaatti ilaaluu ni dandeenya. Foddaan Johaarii dhaabbattoota adda addaatiif gaa'ela namootaatiif hojii garee adda addaatiif faayidaan inni durii eegalee kennaa ture ammas kan jedhamu miti. Dandeettii keenya amala keenya odeeffannoo tokko tokkoo fi haalota adda addaa ilaalchisee wanti namoonni arganii fi kan nuti arginu yeroo hedduu tokko hin ta'u. Kanaaf naannoo bilisaa, naannoo hin mul'anne, naannoo dhokataa, naannoo hin beekamnee fi kan kana fakkaatan keessatti haala ilaalcha keenya sirreessuu fi ilaalcha qajeelaa ilaalcha eenyutu hubata kan jedhu hubachuun nu barbaachisa. Naannoo bilisaa, naannoon ifaa jedhamee beekame kun naannoo namichaafis ta'e namoota biraadhaaf ifaa ta'edha. Naannoon kun amala nuti of irratti beeknu kan namoonni biroonis nurratti beekanidha. Naannoon kun buufata jireenyaa jedhama. Naannoo nutis beeknuu fi kan namoonni biroonis nurratti beekan yoo ta'u naannoo namni biroo hariiroo bilisaa uummatee calaqqisiisudha. Hariiroo namni tokko hojiidhaanis ta'e firoomaan namoota waliin qabu hundumaatti yommuu mul'atu jechuudha. Fakkeenyaaf garee tokko keessatti miseensonni garee sanaa hedduu hundumtuu hariiroo ifaa yommuu waliin qabaatan humna waliif ta'anii waliin jabaatu. Inni tokko hiriyyaasaa haala gaariidhaan beeka jechuudha. Namni tokko
dandeettii amala miiraa fi kan kana fakkaatan kan ofii isaatii haala gaariidhaan hubatee namoota naannoo isaa jiranitti iftoomina guutuudhaan dhiyaatee eenyummaa isaa sirriitti yommuu barsiisu hariiroon garee sanaa bilisaa fi kan miidhagita. Namoonni nu waliin jiran amala keenya, dandeettii keenya, dadhabina keenyas haala gaariidhaan yoo hubatan wal hubannoon kun hariiroo keenya dhugaa taasisa. Haala akkasii uumuun akka haasawaa isaatti salphaa ta'uu baatus sadarkaa irra ga'amuu qabudha. Namni naannoo bilisaa bal'aa qabu hawaasa keessa jiraatu keessatti nama bilchaataa jedhamee amanama. Kana jechuun namni tokko amala isaa, dandeettii isaa, miira isaa, beekumsa isaa, shaakalaa fi ilaalcha isaa hubatee namoota naannoo isaa irra jiranitti yommuu beeksisu jechuudha. Naannoo bilisaa kana namni kamiyyuu bal'inaan qabaachuu qaba. Sababni isaa namni tokko kutaa jireenya isaa keessaa kan namoonni sirriitti hubatan yoo qabaate hariiroon inni nama waliin qabu miidhagaa ta'a jechuudha. Haalli isaa waliin hojjechuu, walitti dhufeenya gaarii, waliif amanamuu fi wal dhabdee irraa bilisa taanee jiraachuuf nu qopheessa. Haalota naannoo bilisaa nama affeeran. Namni tokko naannoo bilisaa kana qabaachuuf tarkaanfiiwwan inni fudhachuu qabu jiru. Haalonni tokko tokko eenyummaa namichaa waliin kan wal qabatan yoo ta'an, kanneen biroon garuu yaalii dhuunfaatiin dhufu. Qorannaa dhimma hawaasummaa keessatti qabxiiwwan qorataman hedduutu jiru. Isaan keessaa gurguddoon lama immoo kan golgame yookiin introvertii fi kan mul'ata extrovertiidha. Namoonni eenyummaa golgame qaban namoota qophaa isaanii yeroo dabarsuu barbaadanii fi kanneen hojiin garee hamma kanatti ittiin tolledha. Namoonni eenyummaa mul'ate qaban immoo kanneen namoota waliin walii galtee cimaa qabaachuu danda'anii fi iftoomina guddaa kan calaqqisiisanidha. Namoonni eenyummaa mul'ataa qaban naannoon ifaa isaanii bal'aa ta'us naannoo bilisaa kana hubachuuf ejjennoo fi yaaliin dhuunfaadhaan taasisan murteessoodha. Qabxiiwwan armaan gadii waliin haa ilaallu. Tokko, turtii waliinii. Hammuma namoota waliin yeroo dabarsinu haalli wal baruu keenya bal'achaa adeema. Keessumattuu bara namni dhimmoota adda addaatiif halkaniif guyyaa fiigu kana keessatti namoota waliin bakka tokko turuun rakkisaa ta'uu ni danda'a. Turtiin nuti namoota naannoo keenyaa waliin qabnu akkuma dabalaa adeemu iftoomina akka shaakalluuf nu gargaaraan ni danda'u. Turtii namoota waliin qabnu naannoo ifaa ittiin uumachuuf itti fayyadamuun barbaachisaadha. Iftoomina affeeruu. Akkuma walitti ilaallee turtiin nuti nama waliin dabarsinu iftoomina nu shaakalsiisuu ni danda'a. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko hanga sa'aatii 10tti nama waliin turan illee cufamoo ta'u ni danda'u. Sababa kanaaf namni kamiyyuu akka dhuunfaattis ta'e gareedhaan milkoomina gonfachuuf iftoomina horachuun barbaachisaa ta'ee argame. Akka namoonni ilaalcha nuuf qaban nuuf ibsan gochuuf ofiif namoota nu waliin jiran kana sirriitti hubachuuf naannoo bilisaa qabaachuun barbaachisaadha. Miidhaa naannoo bilisaa qabaachuun fidu. Naannoo bilisaa qabaachuun namoota waliin hariiroo gaarii qabaachuuf faayidaa olaanaa qaba. Haa ta'u malee hariiroo namoota jidduu jiru waan uumuuf rakkoo mataa isaatis ni qabaata. Akkaataan jireenya rakkoo mataa isaatii hin qabne addunyaa kanarraa barbaadamee argamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf yeroo nyaata nyaannu wajjin dhukkubni qaama keenya seenuu ni jira. Nyaachuu dhiisuun immoo dhibee hanqina nyaataatiin dhufuuf nama saaxila. Jireenya hawaasummaas akkuma kana namarraa fagaatanii jireenya dhuunfaa ofii jiraachuun akkuma rakkoo mataa isaatii qabu naannoo bilisaa qabaachuunis rakkoo mataa isaa qaba. Haalota kanneen hubachuunis ni barbaachisa. Iftoomina madaalamaa argachuu dhabu. Namni tokko nama isa cinaa jiruuf yookiin garee waliin jiruuf eenyummaa isaa iftoominaan yommuu dhiyeessu nama isa waliin jirurraa immoo iftoomina kansaa madaalu yoo dhabe dallanuu ni danda'a. Yeroo kana miirri isaanii miidhama. Haala kanaan namni miidhamee taatee uumame akkamitti hubachuu akka danda'u hin beeku yoo ta'e gara hamiitti qajeeluu ni danda'a. Nama iftoomina to'achuu hin beekne. Namoonni tokko tokko odeeffannoo waa'ee nama biroo qabu. Odeeffannoo kana garuu qabaa gaariidhaan qabachuu hin danda'an. Odeeffannoo waa'ee namichaa qaba gaariidhaan qabuu waan hin dandeenyeef ilaalcha hamaa namichaaf qabaachuu ni danda'u. Namoonni ilaalcha isaa si bareen si tuffadhe jedhu qaban ilaalcha dadhabaa kanaan michoota isaanii hamma malee miidhuu ni danda'u. Furmaata namoota addaan baafadhu. Iftoominaa fi naannoo bilisaa qabaachuu jechuun namuma argine hundumaatiif banamoo ta'uu jechuu miti. Namoonni tokko tokko namuma daandii irratti argan hundumaatti icciitii isaanii odeessu. Ta'us eenyu wajjin yoom haala kamiin toomuun akka barbaachisu hubachuun gaariidha. Hariiroon kaayyoodhaan hoogganamu iftoomina guddaa akka nama gaafatu beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf walitti dhufeenyi jaalalaa fi hariiroon dhimma hojii irratti walitti nama fidu naannoo bilisaa qabaachuu nama gaafata. Karaa biraadhaan walitti dhufeenyi bilisaa nuti nama tokko waliin qabnu akkaataa walitti dhufeenya ifaa
beekaa ta'ee nuuf kennuun diqindaachuu qaba. Mataa keetti xiyyeeffadhu. Eenyu maal akka yaadee fi akka dubbatetti xiyyeeffachuu mannaa mataa ofiitti xiyyeeffachuun mallattoo namoota bilchaataniiti. Akka namoonni tokko tokko yaada tokko sirratti hin yaadneef sanarras darbee oduu akka hin odeessineef ittisuu hin dandeessu. Haalonni kunniin umurii kee guutuu si hordofu. Wanti ati jijjiiruu dandeessu namoota sana utuu hin ta'in ilaalcha kee isa haala sana irratti qabdudha. Namoonni waa'ee kee waan haasa'anii fi waan yaadaniif utuu hin taane deebii haala sanaaf kenniteen rakkoo keessa seenta. Ati iftoominaan itti dhiyaattus dhiiftus namoonni waa'ee keetiif waan tokko yaaduu hin dhiisan. Walitti dhufeenyi ifa ta'e garuu ettuma bilisummaa nama gonfachiisa. Hanqina laalcha. Galatooma.